Akkam jirtu hordoftoota chaanalii kana guddina daa'immanii keessatti wanti bakka guddaa qabu walitti dhufeenya maatiif daa'immanii akka ta'e barnoota yeroo darbee irratti kaasnee turre. Walitti dhufeenya maatiif daa'immanii immoo kan murteessu tokko akkaataa itti maatiin daa'imman isaanii guddisan akka ta'es kaasnee turre. Inni lammaffaa immoo amala daa'imman uumamaan qabatanii dhalatanidha. Yeroo darbe waa'ee akkaataa itti maatiin daa'imman guddisan kaaseen ture. Innis immoo amalli itti maatiin daa'imman guddisan bakka afuritti akka qoodamu isaanis authoritative parenting kan jedhamu. Inni kun maatii daa'ima kunuunsuu fi mariisisu kan ta'e. Inni authoritarian parenting kan jedhamu maatii ajaja qofa kennu akkasumas maatii fedha daa'immanii giddu galeessa kan hin godhanne akka ta'e. Inni kaan immoo inni sadaffaan immoo permissive parenting kan jedhamu maatii fedha daa'imaa qofa eegu kan jedhamuu fi akkasumas immoo naannoo fi nama haaraa salphaatti kan wal baruu danda'anidha. Akkasumas positive mood kan qabanidha jedhamu daa'imman akkasii kun. Isaan kun amalli akkasii kun daa'imman persentaan 40 kan ta'an amala kana waliin dhalatu jedhamee yaada. Inni lammaffaan daa'imman amala rakkisaa qaban yookaan difficult temperament kan jedhaman daa'imman persentaa 10 amala kana qabu jedhamee yaadama. Daa'imman akkasii bakka haalaa fi nama haaraa waliin salphaatti waliin simanii salphaatti waliin baranii akkasumas fudhachuun fedhan salphaatti miira haarii cimaa qabu keessa seenu. Waama xiqqoo tokko isaan horsaa baay'ee boo'u baay'ee dheekkamu jechuudha salphaatti. Akkasumas yeroo hedduu fi sa'a dheeraa boo'u guyyaa keessatti sa'a dheeraa kan boo'aa oolanii fi yeroo hedduu kan haaranidha jechuudha. Akkasumas amala dhaabbataan qaban akka ijoollee warra kaanii akka ijoollee amala salphaa qaban sana sa'aatii dhaabbataa ta'etti kan rafanii ka'an osoo hin ta'in kan salphaatti jeeqaman jechuudha. Akkasumas negatiivii mood kan ta'e qabu jechuudha amalli daa'imman amala rakkisaa akkasii qaban. Inni gosti sadaffaan immoo daa'imman suuta haalota waliin wal siman slow to warm up temperament kan jedhamu jechuudha. Daa'imman persentaan 10 ta'an amala kana qabu.
daa'imman akkasii haala naannoo fi nama haaraa waliin wal simuuf kan yeroo isaanitti fudhatudha. Jalqaba in sodaatu, in saalfatu, akkasumas immoo in baqatu jechuudha. Nama haaraa in fedhan, bakka haaraas in fedhan. Garuu suuta wal baruu jireenya isaanii irratti rakkoo guddaa geessuu dhiisuu danda'a jechuudha. Maaliif suuta kan wal baranidha warri kun. Akkasumas daa'imman akkasii yeroo hedduu saalfatuuf yookaan shaayii kan ta'anidha yeroo hedduu jireenya isaanii keessatti. Haa ta'u malee daa'imman persentaan 40 kan ta'an amala bakka sadan kanatti qooduuf ta'u kan hin qabnee fi amala wal makaa ta'e kan qabanidha jedhamee yaadama. Jechuunis amala daa'imman amala saalfatoo ta'an qabanis qabu yeroo ta'e immoo amala rakkisaa ta'es qabu yeroo ta'es immoo amala easy child kan jedhamu amala salphaa ta'es kan qaban amala mix ta'e kan qaban jedhamu warra akkasii daa'imman persentaan 40. Amalli daa'imman qabatanii dhalatan kun yeroo hedduu dhaabbataa kan ta'ee fi xiqqoo jijjiiruuf yeroo dheeraa kan barbaadudha. Kanaaf guyyaa tokkotti galgala tokkotti amala kan akka isaan jijjiiran taasisuun kan hin yaadamnedha jechuudha. Amalli daa'imman uumamaan qabatanii dhufanii kun hagam amala naannoo daa'imni sun itti dhalatee guddate irraa barbaadu waliin akka wal sime guddisa daa'ima sanaaf walitti dhufeenya daa'imni sun maatiif naannoo isaa waliin qabu irratti gahee guddaa qabachuudha. Inni kun goodness of fit jedhama. Ibsuun xiqqoo afaan Oromoo jimeyyuu goodness of fit jedhama kun it describes how well a baby's temperament fits with expectation and the demand of the baby's environment. Amalli daa'imni sun uumamaan qabatanii dhalate sun naannoo itti dhalate naannoo itti guddate amala akkamii irraa eega amala akkamii irraa barbaada kan jedhu baay'ee murteessaadha jechuudha. Fakkeenyaaf naannoon tokko naannoo itti daa'imman salphaatti taaran guyyaa guutuutti taaran ta'uu danda'a. Naannoo isaan daa'imman hedduu hojii walitti dhufan naannoo nama wanta isaan aarsutti baay'ee ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu goodness of fit kun ammam wal simeera. Amalli daa'imni sun qabatee dhufee fi amalli naannoon isaan itti guddatan barbaadu sun hangam wal simeera kan jedhu irratti xiyyeeffata jechuudha. Inni kun walitti dhufeenya daa'imni sun maatiif naannoo isaa irratti qabu irratti bakka guddaa qaba. Fakkeenyaaf daa'imman amala rakkisaa ta'e qaban maatii daa'ima isaaniif bakka hin qabne kan guddifaman yoo ta'e yeroo darbe gosni maatiin itti daa'imman guddisan gosa afur jenneerra isaan keessaa tokko maatii daa'ima isaaniif bakka hin qabne yookiin neglectful parenting kan ta'edha jenneerra. Fakkeenyaaf daa'imni amala rakkisaa ta'e qabu tokko maatii daa'ima isaaf bakka hin qabne maatii neglectful parenting yoo guddifame amalli isaa kun kan itti cimaa deemuu fi bifa hamaa ta'een kan keessummeessuu ta'a daa'imni sun. Kanaaf moor aaraa deema daa'imni sun moor agreesiif ta'aa deema. Rakkoo amalaa godhataa deema. Gaafa guddataa deemu rakkoo amalaa cimaa kan godhatu ta'a jechuudha daa'imni sun. Akkasumas daa'imni tokko salphaattii fi ammaa miira haarii guddaa keessa galata yoo ta'e bakkaa fi haala ta'e yeroo geessan gonkumaa kan waliin simne yoo ta'e maatiin isaa guddisan sun gara amala humna fayyadamuu fi reebuu fi akkasumas ittaaruutti deemu. Amma maatiin daa'imman isaanii kanaan dura maatiin tokko daa'imman kanaan dura qabu ta'e daa'imman isaanii amala authoritative parenting amala daa'imman isaanii mariisisuun fedha isaanii eeguun guddisuu qabu yoo ta'e daa'ima amala rakkisaa qabu ta'e yeroo ta'e irratti argatan bakka ta'e yoo geessan daa'imni sun salphaatti waliin simuu salphaatti taaree boo'aa akkasumas maatii kan aarsu yoo ta'e maatiin suni amala jijjiiratu jechuudha. Maaliif amala daa'ima sana sirreessuuf jecha humna fayyadamuu reebuu itti aaru. Kanaaf amalli daa'imni sun qabatee dhalatu daa'ima qofa miti kan inni miidhu jechuudha. Akkasumas maatiis ni jijjiira. Maatii haala gaariidhaan daa'imman kanaan dura guddisaa turan akka isaan amala agreesiif ta'e godhatan amala humna fayyadamuun daa'ima sana sirreessuutti isaan geessaa. Kun immoo maal godhaa? Walitti dhufeenya maatiin sun daa'ima sana wajjin qabu miidhaa. Kanaaf daa'imni sun successful ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf amalli daa'imni qabatee dhalatu daa'ima sanas maatiis jijjiiruu danda'a jechuudha. Inni kaan akkuma maatiin tokko daa'ima amala rakkisaa qaban hin barbaanne maatiin tokko immoo daa'imman baay'ee saalfatoo ta'anii fi haalaa fi nama haaraa waliin wal baruuf yeroo itti fudhatan kan baay'ee hin feene yoo ta'an maatiin tokko immoo kan nama hundumaa wajjin daa'ima wal simee waliin firoomu
daa'ima nama hundumaa wajjin salphaatti walii galu hin fedhan. Kanaaf fedhii maatis garaagarummaa qabachuudha. Tokko tokko daa'ima baay'ee saalfaturra daa'ima amala rakkisaa ta'e qabu kan filatan jiru. Akka tokko tokko immoo daa'ima amala rakkisaa qaburra kanneen saalfatuu ta'e kan filatan jiru. Kanaafuu amalli kun sirriidha kan jedhamu hin jiru. Amalli kun badaadha, amalli kun sirriidha kan jedhamu. Amalli uumamaan kan jiru waan ta'eef. Akkasumas immoo fedhii maatis garaagarummaa waan qabuuf jechuudha. There is no right or wrong temperament. Children should have to be accepted for who they are. Kun sirriidha, kun sirrii miti. Kan jedhamu amalli hin jiru jechuudha. Daa'imman amala qabatanii dhalatan sanaan keessummaa'uu qabu maatiidhaan. Kanaaf maatiin amala daa'imni sun qabatee dhalateen of komachuus hin qabu, daa'ima sanas komachuu hin qabu jechuudha. Maaliif kun uumama waan ta'eef akkaataa amala daa'imni sun qabatee dhalate adda baasuun akkaataa sanaan itti kun barbaachisaadha jechuudha. Humnaa fi adabbiin amala uumamaa kana jijjiiruu yaaluun amalli uumamaa kun kan hin jijjiiramnedha. Humnaaf adabbii fayyadamuun amala uumamaa sana jijjiiruu yaaluun gonkumaa tokko hin jijjiiramu amalli sun. Lammaffaan immoo daa'imman sun rakkoo cimaa biroof akka saaxilaman ta'u. Maaliif humnaan gaafa fayyadamnu adabbii gaafa fayyadamnu guyyaa guyyaan amalli sun guyyaa guyyaan mul'ata waan ta'eef guyyaa guyyaan adabbii fayyadamu humna fayyadamu walitti dhufeenya maatiin daa'ima sana waliin qabu miidha. Daa'imni maatii wajjin walitti dhufeenya gaarii hin qabaatiin guddatee immoo rakkoo amalaa gara biroof saaxilama jechuudha. Kanaafuu humnaaf adabbii fayyadamuun amala sana jijjiiruu yaaduun sirrii miti. Kanaaf maatiin amala daa'ima isaanii erga baranii booda amala sana simachuun suuta barsiisaa fi gorsaa akka amalli sun jireenya isaanii gara fuulduraan miinee fi jireenya isaanii hin dhiphisne gochuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf daa'imman baay'ee saalfatoo ta'an yoo guddatan jireenya isaanii keessatti effektiif ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif bakki tokko jireenya keessatti saalfatoo ta'an isaan miidhuu danda'u. Yaada isaanii ibsachuu sodaachuu danda'u, nama sodaachuu danda'u, haala sodaachuu danda'u. Akkasumas immoo daa'imman agreesiif ta'an immoo daa'imman salphaatti taaran, salphaatti bu'an, salphaatti nama lolan immoo jireenya isaanii gara fuulduraas yeroo hedduu kan nama lolaa oodhaan kan waan hundumaa taaran waan ta'aniif kana jijjiiruuf maatiin suuta gorsuu yeroo isaan umriin isaanii dabalaa deemu gorsuu barsiisuudha malee humnaan reebuun hin ta'u. Jalqaba amalli daa'imni sun waan qabu adda baasuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf akkaataa amalli daa'imni sun uumamaan qabu irratti hundoone amalli daa'imni sun qabu uumamaan qabu sun jireenya isaa gara boodaa irratti akka miidhaatti hin finne barsiisuuf gorsuuti baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Don't attempt to change your child's temperament by force, but to help him or make him the most of her unique temperament, both its strengths and areas where she might need more support. By watching and learning from your child, you can begin to slowly and sensitively help your child adapt and expand his world and to feel more confident about his place. Isan amma jenna jechuudha kun. Bakka jijjiiruuf humna fayyadamuun sirrii kan taaneef akkasumas immoo daa'imman sana amala isaa barsiisuu fi addunyaan isaa akka ittiin dhiphanne sababa amala isaa sanaan addunyaan isaa jireenyi isaa gara fuulduraa carraan hojii isaa carraan potenshaal hunduma isaa fayyadamuun akka sammiine suuta barsiisuu fi hubachiisuudha malee humna fayyadamuun gaarii miti jechuudha. Kanumatti ni qabadhee jira. Subscribe gochuun dagatina galatoomaa.